Hello guys, chapter 5 part 3 dhaan walitti deebineetiin jirra. Egaan part 3 kanaan example ka hojii ilaallu ta'a. So aga xumura barnoota keenyatti nu faana turaan asirra kooti. Example maal jedha? Suppose that the firm operates in a perfectly competitive market. The market price of its product is $10. The firm estimates its cost of production with the following cost function. Total cost is equals to 2 plus 10q minus 4q squared plus q cubed. So, whenever one more, what level of output should the firm produce to maximize its profit? And how much gavata sitti profit maximizing output gavata mnichudha. Output kamirratti oomishe farmiin tokko profit isaa maximize gochuu danda'a kan jedhu nu gaafate birratti determine the level of profit at equilibrium. Determine the level of profit. Amma immoo level of profit nu gaafate isatti equilibrium irratti jechuudha. Sirratti immoo what minimum price is required by the firm to stay in the market. Minimum price is equals to minimum average variable cost wajjin yeroo wal qixa ta'etti farmiin tokko gabaa keessa bahuu qabu ka shatraawun point inni turre so minimum price sun eessaa gabaa keessaan isa tursiisuu danda'u jedhee nu gaafateera. So tokko tokko wajjin ilaallaa. Jalqaba irratti giivini keenya baafannaa pricing 10 nu kenname total cost immoo 2 plus 10q minus 4q squared plus q didha jechuudha. So as keessatti tuun qofaa isheetti total fixed cost yoo taatu minus 10 kaasee hagammoo q kun total variable cost dha jechuudha. Total variable cost fi total fixed cost qabna. So total fixed cost kenya 2 dha. Total variable cost kenya immoo minus 10 minus isa kana jechuudha minus 4q squared plus q dha jechuudha. So irratti maal gaafatamne the profit maximizing output is that of level of output which satisfies the following condition. Jalqaba conditionii lamaasan fulfill gochuu qaba. Profit maximizing output argachuudhaaf jalqaba marginal cost fi marginal revenue wal qixa ta'uu qabu. And then slope of marginal costing kun immoo dabalaa deemuu qaba. Slope of marginal cost immoo rising ta'uu qaba. Thus we have to find marginal cost and marginal revenue. So jalqaba marginal cost fi marginal revenue barbaadu qabna. Marginal hubattanii ta'e marginal revenue ni qabna. Eessa finnee wettan marginal revenue is equals to price. So our price is 10. Kanaafuu marginal revenue ni qabna. Kanaafuu marginal cost barbaadna jechuudha. Marginal cost barbaaduuf immoo derivative of total cost with respect to output or q goona jechuudha. As you can see here marginal revenue gara lamaan arganna yookaan price wajjin wal qixannee gama kanaan barbaanne yookaas immoo derivative of total revenue with respect to q. Total revenue keenya immoo total revenue argachuudhaaf immoo total revenue is equals to price times q jechuudha. So pricing keenya 10 dha. 10q ta total revenue ni. So asirra marginal revenue gaafa argachuu barbaanne marginal revenue keenya derivative of total revenue with respect to q. So isa kana 10q derivative gaafa goon 10 arganna gara lachuun marginal revenue keenya 10 ta'a jechuudha. So inni kan bira marginal cost barbaanna. Marginal cost barbaaduudhaaf immoo total cost derivative of total cost with respect to q dha. So
asirratti total cost asirraa isinitti agarsiisu derivative of constant number 0 ta'a. Then derivative of 10 q kun immoo 10 ta'a. Sababni isaas q the power of 1 takka jira 1 minus 1 gaafa goonu q tun 1 taate jechuudha. So seera derivative waan beektaniif illee minus ammas 2 times power tana coefficient dha number isa 2 times 4 8 ta'a. Then achi gubbaarra power tokkotti gala 8 q ta'a. Then 3 q square ta'a plus 3 q square ta'a jechuudha. Isa kanarraa marginal cost bifa kanaan argachuu dandeenya. So isa kana jechuudha. Derivative of total cost with respect to q gaafa goone marginal cost arganna, marginal revenues arganneerra. So marginal costing qixxeeta marginal revenue inni deemna jechuudha. So condition jalqabaa sanii marginal revenue marginal cost wal qixa waan jenneefu. So marginal revenue kudhan qabna, marginal cost 10 minus 8q plus 3q squared ishii kana wajjin wal qixa goone deemna jechuudha iddoo kanatti. So yeroo kana wal fakkaata gara wal fakkaataatti dabarsinu 10 kana gara irratti dabarsu minus 10 taati. So 10 minus 10 0 ta'a. Here asitoliin badeeti. Then minus 8q plus 3q squared isa kana nu hafe asirraa. Sana booda minus 8q plus 3q kanaaf common factor hin baafadhaaf jechuudha. Common factor isaa wajjin qaban q dha jechuudha. So q gaafa qubatti baasee fi asii minus 8 tafa. Then plus 3q takka hin haftas keessatti jechuudha. Isa kanaan bifa kanaan arganne. So kanaafuu sana booda isa kana q is equals to 0 fi anammattuu keessa kana immoo minus 8 plus 3q is equals to 0. Then minus 8 kana gara sitti dabarsinu positive ta'a. Sana booda over 3 goona. Q keenya meeqa ta'e 8 over 3. So q meeqa arganne is equals to 0 fi 0 and 0 or 8 over 3 arganne jechuudha. Lamaan keessaa tokko. So conditionii tokko goonnetiin jirra. q 0 or q 8 over 3 arganneen booda immoo marginal costing keenya slope of marginal costing keenya dabalaa deemuu qabanne. So slope of marginal cost immoo akkamitti barbaadna jettanii slope of marginal cost barbaaduudhaaf marginal cost sana derivate goona jechuudha. Derivative of marginal cost. So asitti slope of marginal cost qixxeeta derivative of marginal cost with respect to q. So duubatti deebiin itti agarsiisu marginal cost asitti 10 minus 8q plus 3q squared finne. So isa kana derivate gaafa goonu 10 constant number waan taateef 0 ta'a. Then asii q is power tokko qofa waan qabduuf waan taati minus 8 qofa ta'a plus 6q. Inni kun slope of marginal cost dha. Akkuma kana dura isinitti himee slope of marginal cost wala derivate goona marginal cost isichuma sana. Slope of marginal revenue so ta'e marginal revenue derivate goona. So kanaafuu bifa sanii hubachuu danda'u qabdu. So asitti dhufnee 8 plus 6q arganneerra jechuudha. Inni kun slope of marginal cost. So slope of marginal cost kun dabalaa jedhamu kamirratti pointii pro output kamirratti dabalaa jira kan jedhu immoo output equilibrium output lama arganne sana substitute goonee barbaadne jechuudha. So si'a tokko 0 si'a tokko 0 fi si'a tokko immoo 8 over 3 substitute goona jechuudha.
0 substitute togon -8 arganna asitti -8 plus 6 into q0 bakka buusna inni kun 0 ta'e -8 arganna jechuudha. So 8 over 3 immoo bakka buusnu asitti jechuudha -8 plus 6 into 8 over 3 bakka q 8 over 3 buuse z meeqa arganne 8 arganne jechuudha. So asitti slope of marginal cost hir'achaa jira jechuudha, decreasing. Then asitti immoo positive dabalaa jira. So kanaafuu q'n keenya 8 over 3 kanatu maximize nu godha jechuudha profit keenya. So profit maximizing output keenya 8 over 3 ta'a jechuudha. Jalqaba waan isin gochuu qabdanii marginal cost marginal revenue ni barbaanna. Then wal qixa inni deemet QE ni arganna. Sana booda QE arganne sana immoo maximum output keenya kan nuuf kennu barbaaduudhaaf slope of marginal cost ni barbaanne. Then slope of marginal cost iddootti increase gochaa jirrutti output keenya profit maximizing output ta'a jechuudha iddoo sanatti. So isa kana bifa kanaan hojjennee kan xumurreerra jechuudha. Birratti immoo maal gaafatamne profiticha gaafatamne jechuudha. So profit hojjechuudhaaf immoo profit maximum profit barbaadarra or at equilibrium jechuus ni dandeenya. So profit total revenue minus total cost. So amma kan isaan hunda argachuu qabna jechuudha. Total revenue keenya 10 dha. QE immoo arganneet hin jirra. Profit maximizing output keenya 8 over 3 waan ta'eef jechuudha. So 10 into bakka QE 8 over 3 bakka buufadha jechuudha. So 80 over 3 ta'a jechuudha. 80 over 3 inni kun total revenue keenya. Total revenue amma kana arganne amma maal barbaanna asitti total revenue 80 over 3 dollar arganne. Amma immoo total cost barbaanna. Total cost barbaaduudhaaf function jalqabaa sana total cost deemtanii duubarra iddoo sana QE bakka buusu jechuudha. So total cost keenya function isaa duubatti nuuf kennamee ture 2 plus 10 QE minus 4 QE squared plus QQD jechuudha hunda gurguruu baadhee. So bakka sana buusuna jechuudha. Asitti here 2 plus 10 into iddoo QE 8 over 3 minus 4 into 8 over 3 squared plus 8 over 3 cubed dha. So total costing keenya iddoo kana buusuu qabna jechuudha. Iddoo total cost kana 2 plus 10 cube minus 4 cube squared plus QE cubed bakka jedhu kan equilibrium output kan profit keenya maximize nu godha inni yaadne sana iddoo kana buusna. So yeroo sana maal arganna amma total cost total revenues arganne jirra. So total costing keenya 19.18 approximately jechuudha. Thus the equilibrium or maximum profit is total revenue minus total cost. Total revenue keenya 26.83 jechuudha. So minus 19.18. So $7.48 ta'a jechuudha. Total profit keenya maximum profit keenya. So biinis xumurameera. Sitti dabarraa seeratti maal gaafatamne maarkeetii keessa turuudhaaf minimum pricing farmii sana barbaachisu meeqa? So pricing keenya minimum
average variable cost wajjin gaafa wal qixa ta'e farmi sun shut down point irra ga'eetiin jira jechuudha. Sana booda price isaa gaditti gaafa bu'e minimum average variable cost kana gadi gaafa ta'e marketii keessaa dirqama ba'uu qaba jechuudha. So minimum average variable cost wajjin iddoo inni wal qixa ta'etti shut down point dha jechuudha. So isa barbaaduuf immoo jalqaba maal goona? Average variable average variable cost is minimal when derivative of average variable cost is equal to 0. So minimum average variable cost barbaadu immoo derivative of average variable cost is equals to 0 goone jechuudha. So jalqaba average variable cost argachuudhaaf total variable cost over QE dha jechuudha formulaan keenya. So jalqaba average variable cost barbaadna jechuudha. Total variable cost keenya 2 malee 2 tan irraa dhiisnee total cost irraa isaan kun total variable cost dha. Inni garanaa tuun kun immoo fixed cost dha jechuudha. So total variable cost kana over QE goona jechuudha asitti. Average variable cost is equals to total variable cost over Q, then 10Q minus 4Q squared plus Q cubed over Q ta'a. Sana booda inni kun average variable cost arganna jechuudha. 10 minus 4Q plus Q squared kun jechuudha. Then average variable cost arganne kana derivate goone is equals to 0 goona jechuudha. So second derivative yoo goonu meeqa ta'a jechuudha? minus 4 plus 2Q ta'a jechuudha. Asitti 10 into 0 taati, then minus 4 in nafa Q the power of 1 waan taateef 1 taati plus 2 tana coefficient number isaa 2Q ta'a. Inni kun derivative gaafa goonu immoo derivative goone is equals to 0 goone maal barbaanna? Q barbaanna jechuudha. Then asirraa QE dhaaf solve gaafa goonu 4H gamasitti ceesisuu ni dandeenya minus 4 plus 2Q, then 4 gamanatti ceesisuu ni dandeenya positive ta'a. Sana booda over 2 QE keenya 2 ta'a jechuudha. So QE is equals to 2. So average variable cost is minimum when output is equal to 2. Average variable cost keenya minimum kan ta'u output keenya yeroo lama ta'edha. So output kana immoo average variable cost keessa buusuu qabna jechuudha. Average variable cost keenya isa kana then bakka bakkee buusnee ilaallu ta'een minus 4 into 2 plus 2 squared meeqa ta'a jechuudha? 10 minus 8 plus 4 then 2 plus 4 6 ta'a jechuudha. So isa kanarraa maal hubanna? Average variable cost keenya 6 ta'a. In our case yeroo pricing minimum average variable cost wajjin wal qixa ta'e shut down point arganne. So minimum average variable cost immoo argachuudhaaf average variable cost jalqaba hin barbaanne. Average variable cost is equals to total cost over output, and then we derivate average variable cost. Average variable cost derivate goonu immoo derivate goone QE dhaaf yeroo solve goonu QE tu arganne. So QE tana maal keessa buusna? Average variable cost keessa buusne minimum average variable cost arganna jechuudha. So minimum average variable cost sun immoo price wajjin wal qixa ta'e shut down point dha. So to stay in the market firm should get minimum price of 6 kana minimum price 6 kana argachuu qaba. Price isa 6 dhagatitti bu'ee taana farmiin kun directly gabaa keessa ba'uu qaba jechuudha. Loss isa hir'isuudhaaf. So example keenya irratti maaliif maal nu kenname total cost fi price nu kenneet jalqaba profit maximizing output barbaade nuun jedhe profit maximizing output barbaade lammaffaa irratti immoo maximum profit masan barbaade then minimum price market keessa nu tursiisuu danda'u barbaade. So isa kana
hojjenneetiin jirra. Egaan paartii biraatiin akka walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Goodbye.